Obboleettii kiyyatu abbaa manaa koo fudhate. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aa qophii seenaa addunyaalessaatiin seenaama ajaa'ibaa biyya keenya keessatti ta'e galmee doseerraa kan fudhatame isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun akka dhaggeeffattan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanis anaa dhufuu sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa kanan isiniin jedhu an gammachiista shoomeetii kallachumaan gara seenaa kana. Haadha manaaf abbaa manaa waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaa fi abbaa manaan kun bara jireenya isaanii keessatti ijoollee sorataniiru. Haati manaa dalagaan isheen hojjettu ijoollee guddisuu fi mana keessa wantoota barbaachisuun akka haadhaatti tajaajiluuf guutuudha. Abbaan manaan hojiinsaa waardiyyaadha. Mindaa waardiyyummaa kanaan argatuun maatii isaa jiraachisa. Haala kanaan jireenya giddu galeessaa jiraachuu jalqabanii obboleettiin haati manaa haadhoodhaatii waliin jiraachuuf gara isaanii dhufti. Haa ta'uutii garuu kanaan otuu jiraachaa jiranii abbaan manaan hojii isaarraa ni ari'ama. Maddi galii jireenya isaanii mindaa abbaa manaa waan ta'eef rakkinni harkaaf miila qabattee mana maatii kanaan seenti. Erga kanaatii mana keessa wanti nyaatamuu fi wanti dhugamu hir'achaa bulee immoo dhibuu yeroo jalqabu haati manaa nama beekturraa liqeeffachuu ni jalqabdi. Guyyaa 2-3 kan liqeeffataniin erga bulanii booda ammas haati manaa dabartee nama gara biraarraa maallaqa liqeeffattee mana kana jiraachisuuf ni yaalti. Haala kanaan otoo jettuu nama beekturraa liqeeffattee wal geessistee booddee irratti namarraa liqeeffattullee dhabde. Abbaan manaanis akkanuma hiriyoota isaa namoota gurguddaa beeku irraa liqeeffatee hunduma wal geessise. Jarreen kun lamaan jireenya isaanii bulchuuf ni liqeeffatu malee namarraa liqeeffataniif maallaqas midhaanis hin deebisanii. Daandii har'arra deemanirra bulanii hin darbanii. Karaa mana namoota liqeeffataniis achiin hin bahanii. Haala kanaan rakkachaa dhiphachaa jireenya jiraachuu itti fufanii. Warri maallaqa liqeessanii fi gatii keenya nuuf deebisaa jedhanii yeroo gaafatan har'a bor otoo jedhanii waan fidanii deebisanii waan hin qabneef ija isaanii jalaa dhokachuun booddee irratti manaa ba'uu hanga jibbanitti gahanii. Haala kanaan otoo jiraatanii haadha manaaf yaanni tokko dhufa. Biyya hambaa deemeen maallaqa namaas nan deebisaa jireenya kanas hanga hin danda'u nan fooyyessaa jettee abbaa manaa gaafatti. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan lakkii kun hin ta'uu du'een argama malee biyya hambaan deemtu jedheen didaanii. Booddee irratti akkuma taatu taatee abbaa manaa ishee amansiistee gara biyya hambaa akka deemtuuf obboleettiin ishee immoo abbaa manaa ishee waliin ta'uun ijoollee ishee akka guddistu irratti walii galama. Erga kana murteeffatanii booda amma immoo kan dhibu maallaqa ittiin gara biyya hambaatti piroosas gootudha. Liqeeffachuuf maallaqa kana duraayyuu waan hin deebisneef namni liqeessuuf hin jiru. Rakkoon rakkootti ta'ee ammallee yaada murteeffataniif deebiin ni dhiba. Namas gaafatanii erga dadhabanii booda abdii erga kutanii nama biyya fagoo jiru icciitii isaanii maallaqa namarraa liqeeffatanii akka isaan hin deebisne hin beekne tokko argachuun rakkoo isaanii itti himuun maallaqa irraa argatanii. Booddee irratti piroosasii jalqabdee guyyaa galgala balalii uf kaatu obboleettii isheetiin adaraa ijoollee koo adaraa abbaa manaa koo ani mana koo dhiisee kanan deemu siitiin abdii godhadheen iyyattee boo'aa ija ilmaan ishee ija abbaa manaa ishee ilaalaa gara biyya hambaatti imala ishee taasiste. Erga kanaatii maatii ishee beela baasuun maatii ishee dheebotan dheebuu baasuun gargaaruu ni jalqabdi. Maallaqa namarraa liqeeffatan ija isaanii fuuldura namaatti akka hin baane isaan dhorkaa ture tokko lama jettee gara abbaa manaa isheetti erguun kanfaltee ofirraa deebiste. Kana qofaallee otoo hin taane maallaqa erguun meeshaa mana keessaa ijoolleen ishee waan uffatan waan bareedu akka godhataniif hanga dandeessuun bira dhaabbachuu abbaan manaa ishee boqoon
carraaqoonsaa akka gad hin jenne humna akka argatuuf wantoota garaagaraan jajjabeessuu itti fufte. Obboleettii isheellee ati mana koo sirriitti naaf qabi malee borii keef haala siifan mijeessaa jettee isheellee ni jajjabeessiti. Kana qofaallee otoo hin taane maallaqni baatiidhaan argattu walirra kaa'amee manallee ijaaruu akka danda'u lafarree akka bituu fi yeroo hubattetti gara abbaa manaa isheetti maallaqa erguun lafa nuuf bitii jettee bichisiifatte. Ammas xiqqoo turtee kan argattu walitti qabachuun lafa keenya irratti mana haa ijaarruu jettee ni gaafattiini. Abbaa manaanis tole jedhee maallaqa isheen gara isaatti ergituun mana kana ijaaruu jalqabe. Rabbi gargaarees waa hundumaa fixanii mannis bareedee fi haati manaa hojjettee maallaqa ergaa obboleettiin waan hundumaa dandeessee mana ishee qabaa fi ijoollee guddisaa waggoonni yeroo lakkaa'aman haalonni jijjiiramuun jalqabanii. Obboleettiin haadha manaa haati manaa amantee abbaa manaa ishee fi ijoollee ishee guddistuuf dhiistee deemte. Abbaa manaaf nyaata duraan haati manaa hojjettu mana keessatti of agarsiisuu fedhiidhaan barbaaduu ni jalqabdiini. Yeroof abbaan manaan haalli kun anaaf siif sirrii miti jedhee itti dubbachuu yaalus miirri garuu kan yaannuu fi kan dubbannuun alatti fedhii addaa nama keessatti waan uumuuf miiraan mo'amee obboleettii haadha manaa waliin ciisuu jalqabanii. Ijoollee erga raffisanii booda akka garaa isaanii mana keessa waliin dabarsuu eegalu. Hanga kanatti garuu obboleettiin haadha manaadhaaf haadhuma taatee waan hundumaan bira dhaabbattee ijoollee keef ani jiraa hojjetadhu malee homaa hin yaaddayin jettee hojii isheetti jajjabeessiti turte. Kana qofaa otoo hin taane ijoollee isheetiin haati akka hamtuu taatee fi akka isaan hin jaallanne utuu ni jaallatti ta'ee waggaa amma kana biyya hambaa akkan turre ijoollee ishee amansiistee ishee malee haadha isaanii akka jibban taasisuullee ni eegalte. Yeroo booddee qunnamtiin bakka hin filanne gaarii mitiitii abbaa manaa obboleettii isheetiif dubarri kun ni ulfoofti. Ulfooftees ni deessiifi. Kana hunda garuu haati manaan biyya hambaa jirtu waan tokkoyyuu quba hin qabdu. Haa ta'utii garuu wanti itti jijjiirame ijoolleen duraan yeroo bilbilaan itti taphatan jaalalli isaanii hir'achuu isaati. Haala kanaan jireenyi itti fufee booddeerra garuu haati manaa kanaan booddee galuun qabaa ijoolleen kiyyallee jaalala haadhummaa narraa dhabaniiru jettee gara biyyaatti ni deebiti. Yeroo kana garuu dubbiin akka isheen eegde haala isheen keesseen deebisee argamuu dadhabaafi. Abbaan manaan sin beeku jedheeni. Ijoolleen ati haadha keenya miti haati keenyi ishee nu guddiste obboleettii keenyadha jedhanii nagaa waaqaallee gaafachuu ni diduuni. Obboleettiin wantan si gargaaru hin jiru anaaf abbaa manaa kee sadarkaa kanarra geenyeerraa amma homaa tokkoyyuu nu biraa hin qabdu jettee haadha ishee adaraa jedhamteetti kennamteetti deebiste. Yeroo kana abbaa manaa fi ijoollee isheetti boqochuuf dubartiin waggaa meeqa biyya ormaa jiraachaa turte lapheen ishee ni cabaa. Qabeenyi horte haafuutii abbaa manaa fi ilmaan ofii al takkaatti dhabuun baay'ee nama dhukkuba. Waan gootuuf lafa lixxus dhabde. Booddee irratti namoonni ishee beekan gorsanii gara seeraa akka deemtu gaafatuuni. Kan itti jabaate obboleettii kan jibbe abbaa manaadha waan ta'eef gara jabaattee abbaa manaaf obboleettii ishee mana seeraa dhaabde. Booddee irratti himanni yeroo dheeraa fudhatee qabeenyi ishee tokko lamaan lakkaa'amee fi akka deebi'uu fi ijoollee ishee hammeenya obboleettiin obboleettii irratti hojjette hubatanii haadhaaf deebifamanii kennamanii. Booddee irratti abbaa manaa fi obboleettiin hidhaanitti murtaa'ee mana adabaa galanii. Dhuguma dubbachuuf waan akkanaarraa rabbi nama haa oolchu. Haa ta'utii garuu seenaan kun kan ta'e biyyuma keenya keessatti waan ta'eef obbolaa keenyaaf miti haadha keenyaaf illee hanga murtaa'ee qofaatti amanuu jaallachuu akka qabnu seenaan kun nu barsiisa. Har'a maallaqa obboleessa obboleettii firarraa liqeeffatee namni hin deebisne tokko lama miti. Har'a kan wal amanan bulanii diina walitti ta'u. Obboleessi lafarratti obboleessa isaa ajjeesa. Obboleettiin faayidaa irratti obboleettii haala kanaan miti. Addunyaan nuti keessa jiraannu jaalala gammachuu milkii jettee nu barsiistus hojiitti jijjiiruuf garuu wantoota hedduutu ishee hafa. Namuma jaalala dubbatetu deebisee jibba dalagaa. Imaanaa namni tokko namatti kennate nyaachuun cubbuu olii ta'us kan akkanaa arguun garuu gurraafis ijaafis baay'ee namatti ulfaata. Safuu jedhamanii seenaawwan gola keessatti raawwataman dhokatanii hafuun isaanii dhaloonni
akka irraa hin baranne of eeggannoo akka hin taasisne dhiibbaa irratti uumaa. Mee dubartiin miidhamte abbaa manaaf ijoollee ishee obboleettiif qabeenya ishee al takkaatti kan dhabde kun otoo isin ta'ee jireenya keessan boriif maal gootu? Yaada keessan komentii jalatti barreessaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii.